Maka Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon hin amannaamen. Waaqayyo kabajaan olaanaadhaan kan si waame hundumtumaati. Waaqayyo akkam turtanii galateeffachuun yeroo hundumaa hojii keenya kan ta'e, galateeffamuun amala isaa kan ta'e, Waaqni keenya Waaqni ergamoota, Waaqni qulqulloota kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Hubachiisaa yeroo darbe waa'ee tokko dhimma gatii jireenyaa irratti ilaalaa turreerra. Dhimmi gatii jireenyaa kun egaa yeroo ammaa waan guddaadha. Waaqayyo leenjii gatii jireenyaa kana irratti barannu namoota dhaggeeffatanis namoota dhagaanii akka deebi'an unillee ittiin akka jiraannu nu haa gargaaruun jedha. Obboleessa koo Dirribaa baga nagaadha dhufte. Egaan akkuma beekamu jireenyi dhala namaa gosa lamatu jira. Jireenya fooniidhaa fi jireenya hafuuraa jira. Jireenyi hafuuraa maal akka ta'e, jireenyi foonii maal akka ta'e yeroo darbe ilaalleerra. Amma garuu jireenyi jechuun immoo mataa isaatiin mee maalidha jettama? Jireenya jechuun jireenya karaa lamaan ilaaluu dandeenya. Jireenya foonii fi jireenya hafuuraa ilaaluu dandeenya. Sirriidha. Innis jireenyi hafuuraa maali? Jireenyi foonii maali? Jennee ilaaluu dandeenya. Jireenya foonii jechuun kan asitti itti fayyadamne bira dabarru jechuudha. Biyya lafaarratti kan fayyadamu. Jireenya hafuuraa jechuun immoo gooftaan bidamne gooftaa faana duukaa bu'u jechuudha. Kana lamaan jechuudha. Sagalee dabalati. Namoota tajaajila sagalee gurgurtaa nagaa'u waan ta'e. Haa ta'u jireenyi matuma isaatiin jireenya jennee yoo kaafnu dhala namaatti kan argamu namni maalummaa isaatiin maal akka qabatee argamaa akka jiru, mul'achaa akka jiru sana wajjin wal qabata. Egaan jireenya jechuun walitti qabinsa wantoota hedduuti. Fakkeenyaaf namni jireenya kan inni barbaadu waan gaarii qofa, waan isatti tolu qofa, waan midhaa'u qofa, waan ija isaatti tolu, waan jireenya isaatti midhagu qofaadha jedhetu jireenya dheebu gaasa. Garuu jireenya jechuun maal jechuudha? Walitti qabaminsa hedduudha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne amma guyyoota waggoota kan jennu kana sekoondii, daqiiqaaf daqiiqaan walitti herregamee jiini waggaan akkattiin jaarraa ta'e deema. Jireenyis akkuma kana kan inni ta'u wantoota hamaaf wantoota gaarii dabarsanii kan keessa turanii mul'atan kan ittiin argamanii jechuudha. Egaan namoonni hedduun immoo yeroo ammaa kana jireenya kan isaan ilaalan wantoota xiqqoodha. Maaliif waan gaarii waan ta'eef jechuudha. Egaan fakkeenyata jireenyaa yoo fudhannee ilaalle namni jireenya jiraatu kana keessatti maal fakkaata? Jireenya kan fakkaatu fakkeenyaadhaaf jireenyi bineensi jiraatu maali? Jireenya dhalli namaa jiraatu maali? Amma bineensi kan inni jiraatu jireenyi isaa jireenya baqachuuti. Dhalli namaa immoo jireenya ifa bahee Waaqayyoon galateeffachuuti. Haa ta'u foggisoo ta'ee garuu jireenya baqachuu jiraachaa jira jechuudha. Mee ammatti namni wantoota inni jiraachaa jiru kana keessatti kanatti sitti mul'atu. Asitti mul'atu. Amma namni dhuguma mul'atee jiraachaa jira moo akka bineensaatti dhokatee jiraachaa jira? Amma namni akka bineensaatti baqatee jiraachaa jira. Sababiin isaas inni kaayya akka maaliitiin waan baay'eetiin miidhamee baqatee jiraachaa jira dhalli namaa jechuudha. Amma yoo ilaalle namni maaliif baqataa yoo jenne namni jireenya isaa akka bineensaa akka inni baqatu kan godhu fakkeenyaaf maali? Namni akka bineensaa kan baqatu kan taasise tokko dhalma namaa mataa isaatiin. Innis sababa maaliif yoo ta'e yakkisa waan itti baay'ateef jechuudha. Sirriidha. Amma bineensi fakkeenyaaf waraabessaa fudhatu. Waraabessi amma guyyaa boolla oola. Maaliif halkan waan balleessuu qaba jechuudha. Halkan waan balleessuu qaba. Maal godha? Bineensa jedhameedha maqaan isaas hin dhokata. Maal godha? Kanaafiyyuu yaada bineensummaa sana waan qabuudhaaf akkeetu dallaa namaa cabsee horii nyaata. Waan baay'ee balleessaa oola. Waan baay'ee balleessaa. Fakkeenyaaf maal balleessa? Fakkeenyaaf akkuma faayidaas yeroo waraabessi kennu jira. Warreen akka raqaa irraa kaasa. Kana darbee garuu halkan yakka cimaa hojjeta. Akkuma faayidaa